Ayyemee maqaa kee fi bakka irraa dhufte? Maqaan koo Meetii Tafaridhama. Asuma Bishooftuurraan dhufe. Ayyemee irreecha irreeffatteeti kan deebi'aa jirtu uffata aadaa Baaleetiin miidhagdeeti kanatti deemaa jirtu. Akkasittiin uffata aadaa ofiitiin miidhaganii eenyummaa ofii ibsachaa irreecha kabajuun miira akkamii qabame? Miirri isaa baay'ee namatti tola. Uffata aadaa kee mul'isuuf uffattee as dhufuun baay'ee waan namatti toludha. Saba kee achumaan argita, aadaa kee ittiin barta. Waa hedduu irraa barattallee. Kan biraan guyyaa irreechaa uffati aadaa miidhagaatu uffatamaa. Kana biratti immoo uffati aadaa miidhagina yookaan simboollee hin dabala jedhama. Mee kun si biratti dhugaadha? Uffata kan gaafa uffattus akkuma kana miidhagdamoo uffata aadaa si miidhagsiti? Inni dhugaa ta'ee uffata aadaa uffannu garuu aadaa keenya waan ibsuuf, saba keenya waan ibsuuf ittuu nu bareechadhee yaada. Ayyemee namoota irreecha dhufuun isaaniif hin mijanne yookaan mootuma isaanii mijatu dhiyeenya taa'anii kan hafan namoota biyya alaa jiraatan carraa irreecha sitti kabajuu kan hin argannee fi xumura irratti dhaamsa dhaamtu yoo qabaatte. Dhaamsa danda'amu yeroo isaanitti tole yookaan gaafa isaanitti tole akka aadaa kana dhufanii ilaalaniif hin jedha. Baay'ee nama hawwata. Kanaafuu yegguu danda'an akka dhufan hin jedhee dhaamsa. Ayyee xumura irratti immoo nama baga irreecha geessan jechuun ni barbaaddu yoo qabaatte carraa xumuraan si ilaala. Maatii koo hundaa fi firoottan koo illee akkasumas namoota biyya keenyaa namoota gara biraa san jiraniif hundumaaf ayyaana gaarii haa ta'u hin jedha. Galatoomii.